baay'een isin yaadee jennaan deebi'ee dhufe isin dubbisuuf baay'een isin yaadee baay'een isin yaadee kanaaf isin bira dhufe nagaa isin gaafachuuf isin dubbisuuf akkam jirtu wanti amuyyee galatoomi qashti wanti social media irratti ilaalaa jiru baay'ee das nameedha. Oromoon garmaamaadha. Oromoon tokko ta'e like waa'ee tokkummaa haasaara waan hunda caalanni kunis waan tokko kaanis gaaf tokko jedhama mitire na baay'ee namatti tola baay'ee na like Hacaaluun kanaan dura maal jedhee ture seetan yeroo Harargeerraa uummanni keenya buqqa'eetti natti fakkaata na maal jedhee Wallagga luka cabsitu Ambootu okkolaa Arsii ajjeestu Gujiitu gumaa ba'aa jedhe inni kana kan jedhee tokkummaa Oromoo himuuf dubbachuuf turenna wanti saddeeoo kana argaa jiru baay'ee das nameedha namatti tola jechuudha. Oromoon tokko ta'e afaan tokko dubbachaa jira wanti tibban darbee ture baay'ee jibbisiisaadha. Kanaaf walirraa fagaannee yeroo xinnaaf at least wanta nuti dhagaame gadda keenya ibsachuuf ture amma garuu badaam naaf qootiin keessan naman teessisu beektu yaa'u already we become family na waan maatii taaniif guyyaa tokkollee yeroo darbu baay'ee wal yaaduu jalqabneerranna anillee baay'een isin yaadee jechuudha. Na ijoolleen baay'ee tekstii naa gochaa turtan Rachuu koo baay'eedha si yaadne Rachuu koo kottu naan jechaa turtanna kanaaf immoo akkas amma kana wali yaadne immoo kunoo miisiyuu naan jechaa anillee baay'een miisiyuu sin godhe foonaadha anillee baay'een miisiyuu sin godhe na amma kan edda wali yaadne immoo maaliif dhufnee waliin dubbisnu jedheeni dhufe maal jettu maaltu isinitti dhagahame አንተ እንዴት ነው የምታስጠላው እንደዚህ ስትታይ ምን ነው እንዴት አስጠላው ጉንፋን አሞኛል ባይዜ ጉንፋን በጣም አሞኛል ባይ ሚስዲው Rachuu ko ሚስዲው ቱ አንሌ ባየን ሚሲሲን ጎል በኢየሱስ ጉንፋኔ አደገኛ ቱኑ ቀቤ ሂዲንገቲኔ Rachuu me sambusan arraf sambusan qabani Merico thank you for the cape Rachuu badde wanti tibbana kana deemaa ture waan gaariin turreef banne ture achumaan gadda keenyas gaddarras turre kanaaf yerootti akkas wal argine wal wajjin taphannu turre like gaddarra waan turreef jechuudha garuu amma na maal jechuu barbaadeni wanti dhiyoo kana deemaa jiru baay'ee namatti tola. Oromoon tokko ta'u like afaaniin qofa otoo hin ta'in practically ilaalaa jirra. Oromoon ammallee tokko Michu thank you for the cape Rachuu siyaanne Rachuu oko gunfaan maski godhadha Michu ko thank you for the cape kashti akam jirtu wala dannaku wayyamoo maal wayyami Rachuu ko oko waa'ee uummata dhumaa jiru dubbadhu eddeen gaddaati dubbachaa turre eenyutti akka dubbannu hin beeknu garuu dubbachaa turre ammallee ni dubbanna namuu hundu quba qaba walitti himna taanaan leemoo ko thank you for the cape walitti himna taanaan uummanni keenya haala baay'ee rifachiisaa ta'een baay'ee nama rifaasisu haala dhalli namaa akkas godhama jedheenii gamneen dhumaa jira uummanni kan ammoo addunyaattis Michu ko thank you for the cape addunyaattis himneerraa walittis himneerraa Oromoon hundi quba qaba
addunyaatti immoo agarsiisuu barbaaddu taanaan hundumti keessan warri Twitter account hin qabne Twitter account qabaachuudhaan viidiyoo suura waan argitan hunda like faranjoota kanaaf warra adii kun akka laalaniif kan isaanii waan nu fayyaduuf isaan like ትልልቅ ተቋሞችን ሜንሽን እያደረጋችሁ ትዊተር ratti post gochuudha walitti mutaanaan immoo sirriitti walitti himneerra Oromoon hunduu quba qaba wanta ta'aa jiru wanta ta'ee hunduu quba qaba asirratti immoo amma kan TikTok kanarratti kan hojjechuuf jiru yoo Waaqayyo jedhe iddoo sanarraa namoota buqqaan namoota gargaarsa barbaadaniif asirratti gargaarsi godhame gargaarsi walitti qabame akka isaan bira qaqqabu kanarratti isarratti hojjannaa jechuudha gara fuulduraanna hundumti keessan garuu tokkummaa amma mul'achaa jiru sirriitti galmaan ga'u sirriitti push bakka Oromoon tokko Oromoo jechuu akkasitti anintiniin jechuu mannaa Oromoo jechuu jalqabuun keessan natti toleera inni gaarii waan gaarii like everything have positive side isa jedhamu wanti hamaan amma nu mudate kun tokkummaa keenya sadurii deebisaa jira kun waan tokko michuko kaanis gaaf tokko kunis waan tokko kaanis gaaf tokko jedha Oromoon na akka mireesiin basgaabeer arabaayeen isin yaadee foonaa dhaqu baay'een isin yaade otoo akkasina dhukkubuu kanan galee baay'ee fikirii keessaniif foonaa dhaqu waanan baay'ee isin yaadee fangalee na emoji boomu asirratti commenting godina shi emoji boo asirratti commenting godina ani lebaayeen isin yaade ammas deebiseen isinitti ma warri Twitter account hin qabne hundumti keessan Twitter account qabaachuudha qabdu Twitterin the most want sagalee ta'uun hundumti keenyaas dhuftanii ummata keenyaaf sagalee ta'a warri jettan sagalee ta'uuf illee the best platform in TikTok na hundumti keessan TikTok account illee qabaadha TikTok irratti sagalee ta'uun nama bira ga'uu dandeessu jechuudha TikTok irratti sagalee yeroo taatan namoota baruu qaban wanta sana namuu ni beekama garuu namoonni baruu qaban wanta ta'aa jiru namoonni baruu qaban akka baranii namoonni faayidaa nu fiduu danda'an akka baranii hundumti keessan TikTok account banadhaa kan jedhe Twitter account hundumti keessan TikTok account qabaachuu qabdu jechuudha baay'ee dhiifama naa godha baay'ina qolachuu dadhabne garaa laafne buluu keenya diinaaf salphaa taane jaarraa tokkoof du'aa turre kunoo har'as duune maal mallisaa maalidhaa mallisaa Waaqayyo si afuru Rachuu ko ara waan hamaa miti bar gunfaanat na gunfaan koy gunfaanin afaan Oromooti maal jedhama natti maame commentiidhaan Rachuu ko oko baay'ina yaaddanme gunfaanin afaan Oromooti maal jedhama natti maame maayini hidhiin koo moo maal ta'e basgaabeer funyaan koo antani ta'eera diimateera utaalloon naqabe ture amma garuu qufaa yookaan utaalloo eeyyee jeneraal mangisti na kanaafi malee Yesus inni kan koomoo adaganyaan arbaranas maakii fidi maakii arras maakii fidi ettu qoy dhiisaame girgirri dhiisaa qoy Rachuu ko qashtii ko boronni donfoofaa jedha siri nama meeqan keessan ture ko anillee nan beekan ture boronni utaalloodhaan donfoofaa jedha boran
Kana nama meeqatu beekasiin keessa? Rachuu Fikrii Oko. Na kana fakkaata akka mireesin girgirii ko Oko. Rachuu ko Oko. Sodaa qillee taamii fidi. Qawesti yoo dhufee nan fida sodaa qillee taamii nan fida yoo dhufeef.